Hayyee akkam jirtu bakka gara YouTube chaanaalii Lifehackitti nagaan dhuftanii YouTube chaanaalii Lifehack bakka isin viidiyoowwan barnootaa garaagaraa argachuu dandeessanidha. Akkasumallee viidiyoo barnoota General Chemistry Freshman Course argachuu kan isin dandeessan afaan Oromoodhaan asirraati jechuudha. Chapter 1dha kaasee haga Chapter 5tti akkasuma itti fufee viidiyoowwan hojjetaman garaagaraa argachuu yoo barbaaddan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan asirraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoowwan kanneen akka Moral and Citizenship Education kan Freshman Course irratti kennamu akkasuma Psychology, Logic koorsiiwwan garaagaraatu hojjetamee jira jechuudha asirra. Koorsiiwwan kana argachuudhaaf chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'a jedheetan isin affeera. Guyyaarraa kanin viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufeef General Chemistry'n afaan Oromoodhaan baay'inaan hojjetamee hin jiru. Eessaa argachuu dandeenyaa jedhanii barattoonni baay'een na gaafatu. Chaanaalii kanarraatii jechuudha kan isin argachuu dandeessan. Kanaaf chaanaalii kana subscribe godhaa. Playlistiin hojjetamee jira. Playlistii kan General Chemistry asirratti hojjetamee jira jechuudha. Playlistii sana keessa yoo galtan viidiyoowwan hundayyuu argachuu dandeessu. Akkasuma immoo miidiiwwan faayinaal egzaamii kan baroota darbanii akka isiniif hojjetamu yoo barbaaddan koomentii irratti yaada keessan naaf barreessaa, isiniifan hojjedha. Walumaan hojjenna jechuudha. Qormaata sana barbaadee isiniif qabadhee nan dhufa. Kanaaf yoo hin feetu taatan fedhii keessan irratti hundaa'etu jechuudha. Ani viidiyoo hojjedhee isin ilaaltan yoo ta'e nan fayyadu waan ta'eef yoo fedhii keessan ta'e koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo itti aanu nagaa wal agarrutti yeroo gaarii.